wanta hojjechaa keessatti ijoollee keenya kan noora isaa du'an wal qabatee ijoollee miidhamanii hospitaala jiranii wal qabatee dhaggeeffadhaan naamusni ijoo naamusa qabnaafi maarree naamusa keenya hin balleessinu nuti akkuma naamusa qabnu naamusa keenyan gaafii mirgaa gaafanna malee naamusa keenya balleessatiin agam takka yoo aarteeyyuu agam takka yoo aariin sitti dhagaameeyyuu obboleessi keessirraa yoo du'eeyyuu ilmi dhiiraa qabattoo jabeeffataami kanaaf amala hin taane keessan gallu manguddoos kabajuu qabnaa jecha keenyas walirraa fudhachuu danda'utu nurra jiraata kanaaf manguddoonni keenya addana jiran ergaa isinii dabarsan qabu wanta keessa oolan qabu keessattuu namoota jalaa du'an namoota achitti dhukkubsataa oolan miidhamanii oolan sana wal qabatee wanta isaan dabarsan isaanumarraa dhageessu ani garuu gabaabsee wanti isin hin jedhu nus ergaa qabnaami akkaataa ergaa qabnuun akkaataa mari'achaa oolleen akkaataa kallattii hundaa infoormeeshinii qabnuun yeroo nama keessa jiru kun sa'aatii nama keessa jiru kun sa'aatii itti tasgabboofnee gaafii isaanne gaafannu yookiin immoo halkan kana bullee ganama waan gochuu qabnuuf gochuu dandeenyudha. Yoo har'a bullee miti gaafii hin gaafannu jiru. Har'a buluu ni qabaami. Haalli buluu keenyaa seekuriitiidhaan ta'uu qabaami. Kanaaf seekuriitii haala bulmaata keenyaa kana kan eeggatu eenyu numaami. Kanaaf gamna ta'uu nurra jiraata. Waan jedhamu dhaga'uun nurra jiraata. Sababni isaa waliin tokkummaadhaan naamusaan otoo adda faca'in jeequmsi tokko otoo hin ka'in nageenya akkuma har'a oolle kanatti nagaan bullee ganama gaafii qabnu gaafii waliinii ijjannoo waliinii qabnu qaama dhimmi ilaalutu gaafachuu dandeenyaa guyyaa boru kanaaf amma ergaa gabaabaa isaanirraa hin dhageechu manguddoo biyyaatii abbootii amantaati wal kabajuun aadaa keenya gaafa isaan yaada isinii kennan gaafa isaan ergaa isinii dabarsan dhaggeeffadhaa namni hogeessi namni hayyuun dhaggeeffatee dubbata malee gidduutti nama otoo namni dubbachaa jiru akka barbaadeen dubbatu ogeessa ta'a hayyuu ta'a naamusni isin kallattii sanii qabatanii addana teessanii koottaa nu mariisisaa jettan kuniyyuu kun mataasaa ogummaa cimaa jechuudha. Kanaaf kanarra dhaabbattee isinitti dheeressu guyyaa kana guutuu baay'ee wal waliin dadhabne ammas dadhabaati jirtu beelofnes dheebonnes kuni homaayyuu gaafii isinitti hin ta'in garuu wanti ijoon edana nagaan buluu qabna jedhee kanan yaadaa jiru. Edana nagaan buluuf immoo wanta isaas hin jedhan dhaggeeffadhaa achirraa waan fudhachuu qabdan fudhadhaa ganama gaafii nuti gaafanne wanta jiin nuti isaa wajjira wajjin teenyu bulchiinsa wajjin teenyu ganama gabarii booda jechuudha. Kanaaf har'a haala bulmaata keenyaa akkamitti akka bullu nutti isinitti himna jedhaniiru waan isaan nutti himan dhageenye fi sekuriitii akkamitti akka nu gochuu danda'a eegumsa akkamitti akka nu godhamuu danda'u nutti himuu jecha አሁን ከነሱ እኛ የምንጠብቀው በሴኩሪቲ ደረጃ እንዴት ማደር እንደምንችል የሀገር ሽማግሌ የሚሆን የሃይማኖት አባቶችም የአካባቢ ነዋሪዎችም እንዲሁም አመራሮችም ሌሎችም የጸጥታ አካሎችም ለኛ ትክክለኛና አስፈላጊ ሴኩሪቲ እናረጋለን ብሎ እዚህ ተገኝቷል። ከመከላከያ ሰራዊት እዚህ ያሉ ከፌደራል ፖሊስ እዚህ ያለው እኛ በዚህ በሁለቱም አካል ነው እዚህ ግቢ ውስጥ መተዳደር ያለብን። ይሄ ግቢ የአንድ የብሔር ብሔረሰቦች ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ የልዩ ኃይል ለጊዜው ውጭ ይሆናል። ፌደራልና መከላከያ ፖሊስ እዚህ ይሆናሉ፣ ከኛ ጋር ያድራሉ። እነሱም ከኛ ጋር እናደራለን የሚል አቋም አላቸው። ከነሱ ተሰማላችሁ። ይሄ ነው በሴኩሪቲ ደረጃ። በማደር ደረጃ ደግሞ እንዴት እንደምናድር በምን መልኩ አድረን ነገ ጥያቄያችንን መጠየቅ እንደምንችል ከነሱ እንሰማለን። አሁን ከኛ የምንጠበቀው ትክክለኛ ማረጃ ለማግኘት ማዳመጥ አለብን አይደል እንዴ? ስለዚህ ማዳመጥ አለብን። አትረብሹ፣ አትጮሁ። ይሄ ነው እኔ ባጭሩ ማለት የፈለኩት። አመሰግናለሁ። አዳምጡት። ወደ እነሱ ነው የሚያሳልፈው።